Akkam jirtan hordoftoota kabajamoo chaanalii kankoo analiifuudhaan viidiyoo kutaa lammaffaa waa'ee barnoota Kodular qabadhee isin dhufee jira. Viidiyoo kana keessatti wantoota muraasa wajjin ilaallaa akkaataa appilikeeshinii keenya test ittiin goonuu akkasumas export ittiin goonuu kan isinitti agarsiisudha jechuudha. Amma xumura viidiyoo kana tobsaan afaan turaa isiniin jedha. Amma kallattimaan gara viidiyichaa dabarraa turtii gaarii. Egaa jalqaba akkuma beektamu websaayitii yookiin marsariitii Kodular barnoota torban darbee keessatti immoo akkaataa akkaawuntiitti uummannu ilaallee jirra. Warri ilaalle kutaa tokkoffaa deemtanii ilaaluu dandeessanii iddoo create apps jettu kanarra gaafatu fuulli yookiin peejiin nuti irra hojjennu haala kanaan nuuf banamaa jira jechuudha. Haganni banamuuf amma ta'e obsaan eegna. Egaa piroojeektiin keenya kan gaafa jalqaba hojjenne Pro waan jira isa kana jechuudha. Egaa projektii kana banna probaanii kan itti jiru kana jechuudha yookaan immoo create project jechuudhaan projektii haaraa uumachuu dandeenya jechuudha. Egaa projektiin keenya hamma nuuf banamutti hin eegna jechuudha. Egaa projektiin keenya immoo haala kanaan nuuf banamee jira jechuudha. Projektiin keenya haala kanaan nuuf banamee jira. Egaa projektiin keenya kun haala kanaan nuuf banamee jira. Egaa wantoonni screenii kanarra argan komponentiiwwan garaagaraatu jira. Inni kallattii garanaa irra jiru kuni komponentii jedhama. Komponentiiwwan kunniin egaa propertiiwwan garaagaraa qabu. Propertiiwwan isaanii gargaaramuudhaan wantoota garaagaraa appii keenya irratti humna jecha. Fakkeenyaaf interface ka'ee dhufu kanarratti bataniiwwan garaagaraa jira. Checkbox jira, circular progress kan wantoota garaagaraatu jira. Fakkeenyaaf batanii kana uumuu gaafa barbaanne appii keenya irra batanii kana drag and drop goona jechaadha. Egaa kun batanii jedhama. Bataniin kun akka argitan kanatti egaa bataniin kun akka argitan kanatti sibbiratti property uf danda'e qaba jechaadha. Fakkeenyaaf shape isaa ta'uu danda'a. Shape isaa round gochuu dandeenya. Size isaa guddisuu xiqqeessuu dandeenya. Fakkeenyaaf size isaa 8 width kan jira. Fakkeenyaaf haala kanaan guddisnee xiqqeessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf yookiin immoo customii uumuu dandeenya jechaadha. Lakkoofsa barbaade ka'aafi barreeffama tekstii kana jiru gaafa barbaanne property batanii waan keessaa batanwwan kan kana jijjiirraa jechaadha. Iddoo kanarratti fakkeenya barreeffama batan kan gaafa goonu batan qofata. Egaa background jecha kana jiru dandeenya halluu jechuudha. Fakkeenyaaf background color kan jira as keessa halluu kumaata waan jijjiiramu jiran fakkeenyaaf kan nutti tole filachuu dandeenya. Gaafa san boorseet gaafa jennu halluu keenya jijjiiramaa jira. Amma batanii kana filannee jirra. Ammas egaa iddoo kanarraa maal filachuun notifier componentii notifier jiru kana drag and drop haa goonu. Notifier jechuun wanta garaagaraa appii keenya hojjetamu notify godhee salphatti kan nu beeksisuudha jechuudha. Fakkeenyaaf innis property mataa isaa danda'e qaba. Haala kanaan jechuudha. Amma appii kana irratti maal hojjenna? Bataniin tun gaafa click taatu wanti appii keenya irratti mul'atu qaba jechuudha. Kana kan goonu immoo gara gubbaa kanarratti iddoo designer jettu maddii block bakka jettu jira. Block section kana gaafa ittiin fuula akkanaa kanatu nuuf banamaa jechuudha. As keessatti wantoota koodii fakkaatan wantoota muraasa hojjannaa jechuudha. Kana jechaan fakkeenyaaf gara gadi kana scroll gaafa goonu batan waan argannaa jechuudha. Batan waan irra gaafa gattoynu egaa propertiin batan waanii bifa blookiitiin haala kanaan argama jechuudha. Ajaja garaagaraa kan irratti akka hojjetu goonuu jira. Fakkeenyaaf batan waan when button one click do something gara fakkeenyaaf inni kana haflannume kana jechaan gaafa bataniin kun tuqame wanti akka hojjetu ajaju gaafa barbaannu fakkeenyaaf gaafa bataniin tokkoffaan tuqee notifiering kana maal gochuu qabna yookiin ajajawii itti kennuu qabna jechaadha. Fakkeenyaaf when button one click ka jiru kana tuqnuudhaan as keessaa wantoota alert tan haa mul'isu. Fakkeenyaaf call notifier one show alert kan jira.
kana fuudhuudhaan iddoo kana keessa galchinaa jira. Haala kanaan gaafa galchinee booda gaafa when bataniin tun gattuu qabte notifaayirii waa wayii nutti haa mul'isudha. Fakkeenyaaf nattis kana biratti maal filan ammas iddoo kanatti teekistii jedhu jira. Teekistii keessa deemuudhaan teekistii filannaa jecha gara gubbaa kanarratti. Teekistii fuunee as keessa galchinaa jira. Fakkeenyaaf as barreeffama barbaanne barreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf koottaa haa jedhamee iddoo kanarratti. Bataniin sun gaafa gattuu qabnee barreeffamni koottaa jedhu mobaayila keenya irratti nutti mul'ata jechuudha. Amma gara dizaayinerii keessa gaafa deebinu haala kanaan fakkeenyaaf batanii bakka mallattoo batanii jettu kana gaafa tunnu barreeffama koottaa jedhu nuuf himaa jira. Isa kana aappii keenya irratti teest gochuu gaafa barbaanne mobaayila keenya irratti jalqaba irratti maal banachuu qabna difama maal daawunlood godhachuu qabna Kodular koompaaniin kan jedhamutu jira. Aappiin sun Play Store keessanii argattanii liinkii immoo description keessatti isinii barreessaa aappichi buufachuu dandeessanii buufachuu qabdanii jechuudha. Aappichi erga buufattanii booda aappichi dirqama banuu qabdanii. Erga booda aappichi kanarratti test bakka jedhu jira. Connect koompaaniin kan jedhu kana jira jechuudha. Connect koompaaniin kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Gaafa tunnu mobaayila keenya irra deemuudhaan aappichi haala amma argaa jirtan kanaan bannaa. Ergas booda iddoo iskaan QR code jettu san tuquudhaan koodii iskaan goona yookiin ammoo koodii barreeffama san as keessatti iddoo kanarratti barreessina jecha. Amma immoo iskaan haa godhu fakkeenyaaf koompitara kiyyarraa egaa iskaan gaafa godhee haala margaartan kanaan konnekshinii aappiin kunii fi konnekshinii uumaa jira. Amma fakkeenyaaf amma aappii amma hojjenne kun mobaayila keenya irra salphumatti haala kanaan teesti goona. Fakkeenyaaf iddoo batan jettu sun gaafa tuqu koottaa barreeffamni jedhu haala amma margaartan kanaan mul'ata jechuudha yookiin notifaayi naaf ta'a jechuudha. Haala kanaanidha aappii mobaayila keenya irra jiru salphatti teesti kan dandeenyu jechuudha. Yookiin ammoo mobaayila keenya irratti export gochuu gaafa barbaanne yookiin ammoo install akka nuuf ta'uuf gaafa gochuu barbaanne iddoo export jettu kanarratti jechuudha. Android APK isii jettu kanarratti tuqna gaafa tuqnu ammoo APK mobaayila keenya irratti generate ta'u generate nuuf ta'a daawul ammoo nuti install gochuudhaan aappichi maal akka fakkaatu wajjin aappichi akkamitti akka hojjenne salphatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Walumaatti viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaataa viidiyoo irraa keessatti akkaataa aappii tokko koodittiin goonuu salphaa ilaallee jira haala kamiin teest akka goonus ilaallee jirra. Inni biraa immoo haala kamiin Android application hojjenne koompitara keenya irratti export gochuu dandeenya hedduus wajjin ilaallee jirra. Waan hordoftaniif galatoomaa isin jedha. Kutaa 3ffaan qabadee dhufa. Nagaatti.